miseensis kaasaa ture. Ija kanaan kaasuudhaan gaggeessitoota sadan tokko yeroodhaaf koree giddu galeessatirraa itti seera. Inni jalqabaa Jaallee Lammaadha. Jaallee Lammaan sababni koree giddu galeessaa irraa ittifameef yeroo darbe miidiyaadhaan yaada isaanii ibsuun hin beekama. Sanaan boodamoo koreen hojii raawwachiiftuu duraaniif buleeyyiin ta'anii erga waliin mari'atamee booddee dhimmi kun sirrii miti akkasumas dogoggoree dhiifama karaa jedhuun gaafatanii turanii sanaan booda hojii isaanii jalqabuudhaaf hoogganaa keenya ta'anii akka tufaniif qixa kanaan socho'amaa ture. Yaa ta'uti garuu koree giddu galeessaa paartii badhaadhinaa irrattis koree hojii raawwachiiftuu paartii badhaadhinaa irrattis akkasumas iddoo isaan itti argamuu qabanii fi sagalee bakka bu'iinsa qaama kenneef sana dhageessisuu qaban irratti yeroo adda addaa waamicha godhameef illee waamicha sana kabajanii waan hin argamneef hojimaataa fi dambiitti bulmaata paartichaatiin yommuu ilaalamu inni kun dhorkaa waan ta'eef akka waliigalaatti hirmaattonni konferansii dhimma kan erga ilaalanii booddee jaalleen kun jijjiirama fiduu keessatti hojiiwwan isaan hojjetaman keessatti kabaja guddaa kan qabuuf yoo ta'e illee namni kamuu garuu hojimaataan adeemamuu qaba waan ta'eef namni kamiyyuu paartii ol uummata Oromootii ol akkasumas moo jaarmiyaatii ol waan hin taaneef dhimmoonni kun konferansii kana irrattis kabajaan akka hirmaatan deddeebi'amee akka paartiitti itti himames nan dhufa jedhanii yaa'u hirmaachuu qabataman waan hin dandeenyeef yaada qabanis ibsachuu osoo danda'anuu diimokiraatikaalii yaada isaanii ibsachuu osoo danda'anuu isa kanaafis eeyyamamaa waan hin taaneef akkaataa kanaan deemuu waan hin danda'amneef yeroodhaaf koree giddu galeessaa ittifamanii yeroo isaan dhimmoota akka rakkinaatti irratti ka'e kana barbaadan sirreeffachuudhaaf qophii ta'anii fi qabsaa'uudhaaf qophii ta'anitti karaan paartichaa banaa ta'uusaa sirriitti mari'atee kaa'ee jira. Inni biraa Dooktar Milkeessaa Miidhagaati. Dooktar Milkeessaa Miidhagaanis hojimaata eeguu wajjin wal qabatee isaanis yeroo garaagaraa jechaadha akka hirmaatan yaamichi yoo darbellee qixa kanaan jechaadha paartii ala waan deemaniif dhimmoota tokko tokkottis garaagarummaa qaban dhaaba keessatti tarkaanfachiisuu osoo qabanu alatti tarkaanfachiisuun yaada qabamoo asitti akka tarkaanfachiisaniif carraan yoo kenname eeyyamama ta'uu dhabuu isaaniitiif akkaataa hojimaata paartiitti waan gaggeessaa ta'anitti fufsiisuu isaan hin dandeessisneef akkaataa kanaan isaanis yeroodhaaf ittifamanii jiru. Inni kun koree hojii raawwachiiftuu paartii badhaadhinaatiin booda kan mirkanaa'u yoo ta'e illee akka yaada murtootti miseensonni konferansii hooggansa Oromiyaa dhimma kana ejjennoo qabatanii jiru. Sadaffaan Addee Xaayibaa Hassanii. Addee Xaayibaa Hassanis gahee isaanii karaa adda addaatiin ba'aa yoo turan illee isaanis miseensota baay'eerra keessumattuu iddoo rakkoon uumameera jedhamu wajjin wal qabatee maqaan isaanii bal'inaan waan ka'uuf namni baay'eenis miseensi fi qaamni maratus waltajjii garaagaraa irrattis ija harka wayyaa jalaatiin harka keessaa qabu karaa jedhuun shakkiin waan uumameef dhimmi isaanii qulqullaa'ee amma abeekamutti isaanis koree hojii raawwachiiftuu kanarraa akka dhaabbatan ta'ee jira. Dhimmoonni kan hanna wajjin walitti wal qabatu diinummaa wajjin walitti makamuu wajjin dhimmoota wal qabatu.